Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya har'a barnoota tokkoon qabadhee isiniif as dhiyaadhe. Barnoonni kun ammoo maali jechuun keessan oolamu. Barnoonni kun waan guddaadha jeetiin isiniif yaada. Suuraan asirratti argitan kun vaaziliini. Garuu dohaan isaa waan hedduudhaaf faayidaa qaba. Garuu waan hedduu san keessaa guyyaa har'aan tanaa takkaan isiniif hima jeetii yaada. Akka gaarii qaamaa fi qalbiidhaan na hordofaa. Akkasumatti illee akkuma beekamutti barnoota adda addaa argachuudhaaf peejii feesbuukaa kiyyaa laayik godhuudhaan yuutuub kiyya sabskiraayib naaf godhaa. Galatoomaa isiniin jaa. Ayyee gama barnoota keenya gisee ichi deebinuu vaaziliin jechuun harma jigeef takka ammoo harma hedduu gabbu'eef jechuudha. Saniif faayidaa qaba. Inni kanoo akkami faayidaa qabu jechuun keessan hin oolu ajaa'iba isinitti ta'uu mala. Namni dhiiraa jechuudha takka ammoo jaarsi keessan harma kukurfaa babbareedaadha barbaada. Kanaafuu jechuudha san akkam godhuu dandeessan. Harka keessan jechuudha qubarratti quba sadiin fuutaniiti harka akkuma asirratti argitan kanaan irra dibdan jechuudha. Gisee irra dibdan kana akka nama burtukaana qaqqabutti akkanatti gubbaa shukkumtanii jechuudha. Daqiiqaa takkaa fi akkas gootan. Itti aansuudhaan akkuma footoo kana jala jirutti jala deemtanii always akkana qaqqabdee gootaa jechuudha. Giseenii fi akkana gootuu akkanii fi waan biraa hin yaadne jechuudha qalbiidhaan. Maaliif jennaayuudhaan kanii fi qalbiidhaan karaa biraa yaaddu taate karaa biraa waan deemtu jechaafuu qalbiin akkas hin gootu. Wanti kun ammoo yoo xiqqaatee torbaan sadiif galgala yeroo hirriiba rafuu kee dura jechuudha akkana goota. Kanaafuu jechuudha isin hundinuu akka akkas hin taaneef kunoo dawaan gabaabumatti jira. Uummanni faranjii jechuudha harmuma kana tolfachuudhaaf mana yaalaa dhaqanii mana yaalaatti firraa xiqqeessanii jechuudha. Kan gurguddifachuu barbaadanis dhaqanii gurdifatanii jechuudha. Garuu kunoo kanii fi balaa asirratti hin buune akka rabbiin isin jibbinetti laaftumatti jechuudha mana kee keessatti godhachuu dandeessa. Kanaafuu likkittiin hordofaa isiniifiin itti fufaa jechuudha. Fi harma kana shukkumtu jechuudha. Lachuutu giseenii fi kaan kudhan yoo kan shukkumtaatu kaan irrattis kudhan shukkumuu qabda. Maaliif jennaaninu hundi isaatu walqixa ta'uudha qaba. Takka ammoo adda adda ta'a jeetii waan yaaduu fi kanaafuu jechuudha ammas harka jabaadhaanii miti kan shukkumtu harka hafiifaanii kan shukkumtu jechuudha. Ittiin jabeessitu jechuudha harka kee. Akkuma footoo tana gubbatti argitanii harka tokko mataa jala kaa'ee jechuudhaan ciqilee ol qabdee jechuudha. Harka kama ciqilee irra kaayattee saniin jechuudha harma karaa san jiruuni san shukkumtaa jechuudha. Humnaan hin godhina. Suuta goggodha. Quba ammoo quba sadii hiinii gootaa jechuudha. Quba guutuudhaan itti shanan osoo hin taane quba sadii hiinii kan gootuun. Ayyeegaa amma akkuma argitanitti harma keessan lachuutu jechuudha vaaziliiniin dibdee yeroo kudhan jechuudha akkanatti gubbaa isaa kana shukkumtaa jechuudha. Kanaas toora daqiiqaa lamaa fi akkanaa shukkumuu qabda. Kanaafuu harmi ammoo akka namaa fi dubraa akkasiif deebi'uu abdii guddaadhaan qaba. Hirriiba duraa jechuudha wanti kuni osoo hin rafiin hagootu. San booda wanta kana ammoo itti hin raftuun. Akkanii fi godhattee boodatti eeganii fi ittiin shukkumte booda jechuudha gama mana taawuleetii deemtee jechuudha achitti bishaan qabbanaa'uudhaan dhiqattaa jechuudha. Wanti kun guyyaa takka lama osoo hin taane torbaan sadiif galgala jechuudha torbaan sadiif addaan muruu hin qabdu. Yoo addaan murtees wanni kun siif hin ta'u. Maaliif jennaan dawaan guyyaa takka addaan ba'uu hin qabu. Dawaa guyyaa guutuutti fayyadamuu qabda. Guyyaa guutuu giseen sinin jee galgala bichaadhaa miti. Galgala bichaadha kan itti fayyadamtu. Galgala osoo hirriiba rafuu kee dura itti fayyadamtaan sinin jaa. Akkanuma gaa obboleeyyan kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Guyyaa har'aan tanaa kanaan isiniif dhiyaadhe garuu dawaan vaaziliin takka lama jee himuu hin danda'u ittiin isiniif ufa. Chaayinaala kiyyaa kan yuutuubaa sabskiraayib godhuudhaan kan feesbuukaa ammoo laayik naa godhaa. Galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.